Liigaltee nagaa mootummaa federaalaa fi TPLF booda Tigraay keessatti haalonni jiran suutaan kan sirraa jiran fakkaata. Ta'us waggoota lamaan darban keessatti sarbama mirga namoomaa uumamaniif qaama kamtu itti gaafatama laata? Amma sarbama mirga namoomaa kunneen qorachuuf wanti godhamaa jiru maali jechuun BBC'n Komishinara Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa gaafateera. ሁለት ነገር ነው በአሁኑ ወቅት ለማድረግ የምናስበው አንደኛው yeroo ammaatti nuti wanta lama gochuuf yaannee jirra inni jalqabaa waliigaltee nagaa kana booda qabinsi mirga namoomaa maal fakkaata kan jedhuu fi adeemsa isaa keessatti sarbamni mirga namoomaa akka hin uumamneef ordoffii taasisuudha inni lammataa sarbama mirgoota namoomaa waggootii lamaan darban keessatti qorannoo fi gabaasa keenyaa fi kayyuu inni irratti hundaa'uun bulchiinsa ce'umsaa hundeeffamuu irratti wanti hundi haala seera eeggatedha. Kan qorannoon seeraatti gaggeeffamedha kan namootaa fi naannolee miidhaman deebisee hundeessuu danda'udha kan jedhu irratti ta'a. Kanaaf qorannoon kana booda taasifamu qorannoo sarbama mirga namoomaa qofa osoo hin taane qorannoo yakkaas ni ta'a. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya bulchiinsi ce'umsaa kun kan dhugaa ta'e iftoomaa fi haqa qabeessa kan ta'ee fi hojiirra kan oolfamudha kan jedhu irratti hojjechuudha. Waliigaltee nagaa kana booda bulchiinsi ce'umsaa hundeeffamuuf jiru kun haqa qabeessa kan ta'e ta'uu qaba yeroo jennu maal of keessatti akka qabatu Dr. Daani'el akkanaa ibsaniiru. ከግጭት አውድ ወጥተው ወደ ሰላማዊ ጎዳና በሚሄዱበት ወልዳብዴ keessaa ba'amee yeroo adeemsa nagaatti deemamutti sarbama mirgoota namoomaa yeroo waldhabdee kanatti uumaman maal goonuu gaaffii jedhuuf deebiin kan argamu bulchiinsa haqaa yeroo ce'umsaa keessattidha. Bulchiinsa haqaa yeroo ce'umsaa kana keessatti wantoota ijoo afurtu hojjetamuuf yaalama. Inni jalqabaa dhugaa barbaaduu fi adda baasuudha. Inni lammaffaa namoota miidhaman deebisanii ijaaruu fi tumsuudha. Inni sadaffaa sarbama mirgoota namoomaa gurguddoo irratti himatni banamee yakkamtoonni itti gaafatamuu qabu. Inni arfaffaa ammoo dhimmi akkanaa irra deebiin akka hin uumamneef biyyattiin fooyya'insaa fi jijjiirama akkamiitu ishee barbaachisaa kan jedhu qorachuu fi hojiirra oolchuudha. Kun qajeelfama seera yookaan heera sirreessuu ta'uu danda'a. Dhimmoota ijoo arfan kana haalli itti hojiirra oolchuun mirkaneessitu bulchiinsa haqaa yeroo ce'umsaa jedhama. Kun akka gorsa keenyaatti waliigaltee nagaa kana keessa kaa'amuu isaatti gammanneera. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waraana humnoota mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduutti waggootaaf adeemaa jiruun godinaalee akkaan miidhaman keessaa tokko kan taate Qeellam Wallaggaatti argamuun qaamolee hawaasaa sobsiisaniiru. Aanga'aan kun guyyoota darban godinaalee Wallaggaatti argamuun hawaasa kan haasofsiisan immoo ta'u roobii har'aas magaalaa Dambidollootti uummata wajjin mari'ataniiru. Waltajjii qondaaltonni mootummaa kaanis irratti argaman kanarratti rakkoon nageenyaa fi bu'uuraaleen misoomaa dubbii isaanii ijoo ture. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Badhaasaa Dhaabaa kanneen waltajjicha irratti argaman keessaa tokkodha. Waayilli koo Zalaalam Taaddasaa dhiyeenya argachuun isaan dubbisee ture. Nageenya irratti bal'inaan kan mari'atame kanaaf sadumaa fi nageenyi amansiisaa godina kana keessatti dhufuu akka qabu sanarra darbee nageenya amansiisaa fiduuf manni keenya caasaa nageenya bukkee dhaabbachuu akka qabu sanarra darbee roga hundaanuu nageenyi furmaata waa hundaa fi madda burqaa waa hundaa waan ta'eef roga sanaatiin manni bukkee dhaabbachuuf waadaa kan galee fi ejjennoo mootummaas yeroo kamirrayyuu caalaa xiyyeeffannoo olaanaatiin nageenya amansiisaa godina kana keessatti fiduuf xiyyeeffannaatiin akka hojjechuu danda'an kan ejjennoon jiru akka mootummaatti kan kaa'ame. Kan biraa kan misoomaa wajjin wal qabatee kan jirus gaaffiin yeroo adda addaatiin sababa rakkoo nageenyaatiin gaaffii misoomaa yeroo garaagaraa gaafachaa turedha. Bu'uuraaleen misoomaa dhimma carraa hojii uumu. Sanarra darbee inni hidhatee bosona keessa jiru maqaa Oromoodhaan hidhatee bosona keessa naanna'u uummata Oromoo dararu uummata Oromoo saamu qabeenya uummata Oromoo tamsaasu karaa nagaa yoo barbaade furmaanni karaa nagaa akka galu yoo dide garuu olaantummaa seeraa mirkaneessuuf ejjennoon uummataas ejjennoon mootummaas kanaan waltajjichi ganguudhuufame jechuu barbaadeen. Ayyee karaa nagaatiin gara qabsoo nagaatti akka makaman waamicha godhanii jiru pireezidaantiin marii kanarratti. Karaa nagaa abbootiin gadaa jaarsi biyyaa abbootiin qabeenyaa investoroonni daldaltoonni qonnaan bulaa karaa dandeessanii karaa nagaa akka galan yoo didame garuu olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u mootummaanis ejjennoo olaantummaa mirkaneessuu kan dubbatanii fi uummannis olaantummaa seeraa mirkanaa'uu danda'u sarara jiraata waan jedhu amma yoomiitti dararamna amma yoomiitti saamamna amma yoomiitti qabeenya keenya irraa buqaana amma yoomiitti cabna amma yoomiitti diinagdee Oromoo keessaa nama gadi taana
waan jedhu akka godinaattis uummanni godina kana bakka bu'an karaa bal'aa ta'eetiin ibsuuf yaalameera. Gaaffiin isaanii gurguddaan akka mootummaaf dhiyeessan maali? Akka lixaatti ni beekama waggoota 3-4 kana rakkoo nageenyaa guddaatus ture. Bu'uuraaleen misoomaa kallattii garaagaraatiin osoo hojjetamiin turaniiru. Gaaffiin uummatarraa ka'e inni gurguddaan yoo cuunfamu maalirratti xiyyeeffata? Tokko gaaffiin gurguddaa gaaffii rakkoo nageenyaa wajjin wal qabata. Inni jalqaba deebii argachuu danda'u sarara jiraataadha. Ammas deebi'ee gaaffii rakkoo nageenyaa jiru deebiiwwan arganne naanna'ee hojii misoomaa roga hundaan fi dheebuun mootummaan uummanni barbaadu galma gahuun hin danda'amu. Kanaaf mootummaan maal yaadaa waan jedhu gaaffii bal'inaan uummannis kan deebiitti kenne ejjennoodhaanis kan irratti walii galan gaaffii nageenyaa bal'inaan kan isaan kaasan jechuudha. Inni lammaffaa gaaffii bu'uuraalee misoomaati. Gaaffii daandii wajjin wal qabatee daandii ciccitaa ta'uun kanarra darbee gaaffiin tajaajila kennuu jalqabuu buufata xiyyaara Dambidolloo dabalatee jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa keessaa buufanni xiyyaaraa yeroo dheeraaf hojjetamee xumurame ammoonaa tajaajila kennuu dadhabuun maaliif? Sababa rakkoo nageenyaan tajaajila kennuuf dhaabeera. Garuu hojiiwwan arjan ta'aniif yeroo tokko buufanni xiyyaaraa qormaataa wantoota adda addaa fi hin dhufa. Garuu tajaajila uummataa kennuu danda'utu sarara jiraata. Waan jedhu sana gaaffiin kun bal'inaan ka'eera. Mootummaan naannoo Oromiyaas yeroo gabaabaatti deebii akka argatuu fi uummataaf waan waadaa galan jira. Sadaffaa gaaffii carraa hojii uumuuti. Gaaffiin indastiraal paarkii, gaaffii warshaalee gurguddaa adda addaa. Amma nageenya kana mirkaneessuuf opereeshinii gaggeeffamaa jira moo waamichatu taasifamaa jira? Maalitti jira akka godina keessanitti? Waamichi yeroo garaa garaa taasifamaa tureera. Waamichi akka abbootii gadaa godina Qeellam Wallaggaattis waamichi roga hundaanuu taasisaadha kan nuti turre. Isa karaa nagaa galu waamicha karaa nagaati. Sadii garuu opereeshinii gaggeessu yeroo kamirra caalaa filannoon qabu jechuudha. Gaaffii xumuraa kana dura sochii hidhattoonni godhani naannolee tokko seenaa turan. Naannoleen to'annoo mootummaatiin ala ta'e Qeellam Wallaggaa keessa jiraam? Tasuma hin jiru. Magaalaa Shoroo keessee ba'u malee sa'aatii tokko magaalaa keessa ture hin beeku. Kan argatu amala isaa keessaa saamuudha, hatuudha, qabeenya barbadeessuudha. Uummata qabeenya isaaf qe'ee isaarraa buqqaasuudha. Yoo baay'ate sa'aatii tokko kan inni ture. Hanga yoonaatti godina Qeellam Wallaggaa keessatti aanaan harka diinaatiin qabame tokkollee hin jiru. Waggoota 4 darban keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti naannoo Oromiyaatti deemaa jiruun lammiileen nagaa gatii hin mallee baasaa jiru. Waraanni kaaba Itoophiyaatti TPLF fi mootummaa federaalaa waliin waggaa 2 gaggeeffamaa ture karaa nagaan furmaata argatus kan Oromiyaa garuu hanga ammaatti itti fufee jira. Miseensota paarlaamaa Itoophiyaa dabalatee qaamolee garaagaraa irraa mootummaan waldhabdee hidhattoota waraana bilisummaa wajjin qabu akkuma TPLF wajjin taasise karaa nagaa fixachuu akka qabu dhiibbaan godhamaa jira. Dhaggeeffattoota keenya amma moodeessaalee gaggabaaboo simbiraan ga'a. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo bara darbee yeroo bu'aa filannoo pireezidaantummaa beeksisuuf deemaa turanitti dursaa koomishinii filannoo ajjeesuuf yaaliin taasifamee ture jedhani. Yeroo sanatti dursaan koomishinii filannoo Waafulaa Cheebukaa doorsisni irra ga'u hojii itti kennamee hojjechaa turu garuu dubbatee ture. Ministeera dhimma biyya keessaa fi itti aanaa isaa dabalatee aangaa'onni olaanoon Yuukireen 7 balaa heelikoopteraan lubbuun isaanii darbeera. Balaa kibba magaalaa Kiivitti uumame kanaan walumaa galatti namoonni 18 kan du'an yoo ta'u isaan keessaa 3 daa'imman yoo ta'an namoonni 10 ammoo madaa'anii hospitaala seenanii jiru. Ameerikaa Teeksaas keessatti barattoonni sadarkaa lammaffaa bishaan dhugaatii malee walitti fufiinsaan puushaappii 400 ta'u akka hojjetaniif dirqisiifamuun booda harki caalaan isaanii hospitaala seenaniiru. Barattoonni kun leenjii ispoortii Ameerikaan Fuutbool jedhamu irratti yoo ta'u kan miidhaman leenjisaan isaanii Joon Harel ammaaf hojiirraa dhorkamee jira. Taphi Piriimeer Liigii Arsenaalii fi Tootenaam gidduutti dilbata darbe gaggeeffame akkuma xumurameen namichi karra eegaa Arsenaal Aaroon Raamsidaaliin duubaan dhiite himatameera. Namni maqaan isaa Joosef Waats jedhamuu fi umriin isaa waggaa 35 ta'e kun deeggaraa Tootenaam ture. Itti aanaan pireezidaantii Ikwaatooriyaal Giinii Tooyidoon Obiyaang obboleessi isaa xiyyaara mootummaa gurguruun maallaqicha fudhachuun qorannoo gaggeeffameen waan mul'iseef to'annoo jala akka oolfamuuf ajaja kenneera. Oduun qabadhe kanuma. Hongeen ganna 40 keessatti isa hamaadha jedhamee fi baha Afrikaatti mudate qabeenya loonii lakkoofsaan hedduu ta'an galaafachuu bira darbee hawaasa naannoo kunneen keessa jiraatan irratti rakkoo hamaa qaqqabsiiseera.
Bonni kun godina Booranaatti loon 100,000 lakkaa'amu galaafachuu bira darbee bineensota bosonaa irrattis dhiibbaa cimaa geessisaa jira. Itti gaafatamaan paarkii biyyoolessaa Booranaa obbo Nugusee Waataa Naga'oo gogiinsi bineensota bosonaa akkaan miidheeraa jedhu. Hongeen kun waggaa 3 fi itti fufeedha. Roobni kun waan hin turreef miidhaan inni geessu beelladaa miti, namallee miti. Irra lufee immoo qabeenya uumamaa bosona dabalateeti. Bosona hojjennu dhaddacha. Amma akka godina Booranaatti dhaddachi iddoo hedduutti bal'inaan gogaa jira. Kunis dhiibbaadhuma jijjiirama qilleensaatiin akka ta'etti hubatama. Lammaffaan immoo bineensa bosonaati. Bineensa bosonaa irrallee miidhaan bal'inaan dhaqqabuu jira. Kanaaf akka paarkii biyyoolessa Booranaatti miidhaan jiru salphaadha jennee fudhanna. Ammoo gama lakkoofsaatiin yookaan ammoo gosa bineensotaatiin ka du'an yookaan ammoo ka miidhamanii jiran hagas jettanii wanti galmeessan ni jira. Qabatamatti harreen diidaa takkattiin achiin lafa Iigoo jedhamtutti duute hawaasni immoo isiisan eeruu nuu kenne akkuma sooshaal miidiyaa gubbaan ilaalaa turtan du'uu isii mirkaneeffanneerra. Tokko isaa lammaffaan immoo ganda Harwaayyuu gadamsi gammoojjii kan jedhamu Beegarguduu nama Yabeelloo ganda Harwaayyuu keessatti gadamsi tokko kan isa dadhabe san namni argee isa seeruu nuu kennaniiranii olmost hawaasi naannoo sanitti sappoortii deeggarsa garaagaraa tolchaatii tureera. Suni yeroo sanitti lubbuun isaa keessaa hin baane olmost hina yaada jedhu hin qabne lubbuudhaan lamaan kanneen alatti hanga ammaatti sababa bonaatiin du'aatiin qunnamanii hin jiru. Kana hoos hin jedhu hin duuneedhaa miti. Bineensonni fakkeenyaaf gara saarite yoo fudhatte bineensonni bosonaa amma dheebuu hin dandeenye harree diidaa gosa 2tu jira. Gosoonni lamaan iyyuu dheebuu hin danda'an. Lammaffaan immoo goldaa yookiin karkarroo jedhaman afaan tokkoon waartoo inni jedhamu sun inni kunis dheebuu hin danda'u. Kun caalaa seensitiividha yeroo bonaatii fi dheebuu kan. Kana waan ta'eef ittaansee immoo gadamseetti. Bineensonni marga yookaan bishaan barbaacha gara daangaa ce'uun yookaan ammoo gara biyya ollaatti deemuun fa'aa ni mul'ata. Gidduu Itoophiyaatii fi Keenyaatti socho'an bineensonni gidduu kana jiran akka sattawwaa, leencaa, saalaa dabalatee kuwwanis immoo bineensonni kuwwan antiloopsi kan ta'an gidduu kana maayigirooti godhanii bal'innaan torbaan amma 3 ta'aara. Roobni xiqqaan tokko naannoo asii aanaa lolaa akkasuma aanaa dirreetii fi hanga billoo kana roobaa ture. Guyyaa sanitti bineensota bilookii magaaddoo gaara gaamaduu kanaa fi saaritee kana follow-up godhaa turre. Bineensonni saaritee gubbaa jiran asii Orbaatte yookiin lafa Amboo jedhan kanneen turteessaa qabatanii gara kibbaatti yeroo maayigireetii godhanii hordofaa turre. Kanaan alatti immoo Keenyaanis akkuma isinuu beektan bona nu caaluun kan rukutamaa turte waan ta'eef bara dheeraddaa bona yeroo kanas gaafiin akkanaa dhiyaataa ture. Bineensi bosonaa akka gamasiiyyuu as maayigireetii godhaa turan malee hanga ammaatti gara Keeniyaa achi maayigireetii godhuun sun hin muudamne. Carraaqqii isin taasisaa jirtan gama kanaan lubbuu oolchuuf waan akkamii hojjechaa jirtu? Wanni nu amma hojjechuu jirru waan xiqqaadha. Maa jennaan naanigaa bilookii saaritee gubbatti kan hojjechaa jiru. Bilookii dambalaa dhibaayyuu gubbatti naanigaa tokko qabna. Bilookii saaritee keessatti olmost naanigaa aga 3-4 qabna. Bishaan burqaa gara hedduutu jira. Isaan keessaa 2 gabbisnee deeggarsuma akkasuma turistiin tokko yookiin lammiin biyya alaa dhufee naannoo kanatti nu gargaaranii achumaan immoo isaarraa waan arganne saniin gabbisnee uummanni fi bineensis itti fayyadamaa jira. Kun naanigaa kana keessa bootteedhaan buusaa jira. Innaa bootteen immoo uummata deeggaruudhaaf biyyi ta'anitti makiinaa kennaan buusuudhaaf yaalii taasisaa jira. Abba Nugusee Waataa Naga'oo yeroo naa kenniteef hedduu ulfaadhu galatoome. Isinillee ulfaadhaa. Gabaasa keenya xumuraarra geenyee jirra. Lammiileen Naayijeeriyaa miliyoonaan lakkaa'aman nama bakka isaanii bu'uuf sagalee isaanii kennuuf filannoo waliigalaa dhufaa jiru kana si'oominaan eeggachaa jiru. Wayita filannoon as deemaa jirutti odeessaaleen sobaa yookaan nama dogoggorsan miidiyaa hawaasummaa irratti heddummachuu eegalaniiru. Duulli odeeffannoowwan akkasii facaasu kun qondaaltota siyaasaa maqaa walii balleessuuf hojjetaniin gaggeeffamaa jiraachuu isaa BBC'n adda baaseera. Hamzaa Hussein dabalataan sinitti hima.
Lammiilee miidiyaa hawaasummaa fayyadaman miliyoona 80 ol qabdu Naayijeeriyaa keessatti miidiyaan hawaasummaa wayita filannoon dhiyaatu falmii siyaasaa geggeessuu keessatti qooda olaanaa qaba. Tiwiitarri ammoo hunda caalaa dhiibbaa akka qabu wal nama hin falmisiisu. Garuu namoonni hordoftoota hedduu qaban kunneen amanamoodha. BBC'n qondaaltota siyaasaa paartiilee lamarraa dubbiseera. Isaanis namoota miidiyaa hawaasummaa irratti dhiibbaa uumaniif kafalanii propagaandaa isaanii karaa miidiyaa hawaasummaa namoota bebbeekamoo kunneenii facaasaa jiraachuu hin haalle. We recruit people directly on social media. Miidiyaa hawaasummaa irratti nama qacarree jirra. Akkaawuntii ittiin waan kana tamsaasnu hedduu uumneerra. Wayita qacarru namoota sagalee qaban ilaalcha keessa galchineeti. Namoota waa'ee siyaasaa dubbatan qofa ta'uu hin qabu. Namoota miidiyaa hawaasummaa irratti dhiibbaa uuman kunneeniif naayiraa miliyoona 20 kaffallee erga akka nuuf dabarsan goona. Kaffaltii nama dhiibbaa uumuuf kaffalamu isa olaanaa akkasii argee hin beeku. Naayiraa miliyoona 20 jechuun doolaara Ameerikaa 40,000 jechuudha. Hamii himannaa fi komii namoonni siyaasaa kunneen kaasan paartilee morkattootaa bebbeekamoo Naayijeeriyaa APC, PDP fi Labour Party jedhamanitti dhiyeessineerra. Garuu yaada nuuf kennuurraa of qusataniiru. Siyaasa Naayijeeriyaa keessatti namoota dhiibbaa uuman fayyadamuun propagaandaa